Harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessaniin nagaa keenya galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa har'a kutaa lammaffaa waa'ee lukkuu jechuudha fi akkasuma waa'ee mana lukkuu irratti jechuudha. Isinii fi qabadheen dhufeen jira jechuudha. Har'a kinoo tokko jennee eegallee jirra. Kinoo har'a lukkuu 4 bitannee dhufnee 3 haadholee buusan. Tokko immoo lukkuu kormaa jechuudha bitannee dhufnee kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa maal jechuu isinii barbaaditan namoonni hedduun keessan hojii namni naaf jaalatuu fi miti ani kanan hojjechaa jiru asuma waan na bartan tokko jechuudha. Namni na haajaju yookaan namni ishii sun goobaziidha akkanaan jedhanii fi miti ani namo'aaf waan barumsa ta'u keessattuu nuyi warroota biyya Arabaa tureef akkasuma warreen keessa jiraniif barumsa waan xiqqoorraa kaanii akka guddaa geenyu jedheen jira jechuudha. Ani amma ergan galee mana kootis sirreeffachuu eegalee waan hundaa ergan eegalee ji'a hin guunne jechuudha. Ergan galee ji'a darbe garuu ergan hojiitti bobba'ee ergan jireenya koo fooyyeessa jedhee jireenyatti galee wanni ji'a hin guunne jechuudha. Jijjiirama ji'a hin guutin kana keessatti maaltu mul'atee ji'a tokko kana keessatti yoo jettanii jalqabarraa kaatanii viidiyoo laaluu ni dandeessu jechuudha. Jijjiirama jiru. Tokkoffaarratti manni kiyya maal akka fakkaatu, lammaffaarratti dallaan kiyya maal akka fakkaatu ji'a osoo hin guutin jechuudha. Kuni hundi kan ta'e tariitii maallaqa qabaatteetii kana hojjette malee osoo maallaqa qabaachuu baattee kanan hojjettu ofitti amanteetis hin haftu warreen jettanis jiraachuu dandeessu jechuudha. Inni guddaan tokkoffaa fayyaa qabaachuudha. Lammaffaa irratti immoo akkaataa jireenya keetii wal qabsiistee waa godhachuu yoo yaanne yoo akkasitti baranne hin baranna jechuudha. Kanaafuu maal siniin jechuu barbaadeetanii jijjiirama jiru arguu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf lukkuu kana har'a ani lukkuu 3 hin bitee galee lukkuu buuphaa buusan jechuudha haadholee lukkuu 3 hin bitee galee ammas tanumarratti dhaabbadha jechuu miti. Kuni tokkoffaadha. Tokko jedhee har'an eegale jechuudha. Hojii lukkuu jedhamu. Fakkeenyumaaf tokko jedheen tokko bitadhe. Waan qabuunan lukkuu bitadhe jechuudha. Maallaqni qabuun. Ji'a har'aatti meeqa taati? Walumaan teenyee ilaalla jechuudha. Kan sanii walumaan teenyee ilaalla. Dhugaa dubbachuuf lukkuuleen kunniin baay'ee ulfaatu giddii asii hin geenye jechuudha. Giddumaan asii hin geenye. Hanga mana gahaniittuyuu karaa deemaati kan yaabbanne jechuudha. Bajaajii baay'ee ulfaatu. Osoo ittis dabalee garuu nan danda'a. Mee har'aaf kanumaaniin gala waan jedhu wayiitiin inni kanumaan galee mee ilaalla jechuudha. Lukkuuleen kun immoo ragaa waliin jechuudha kan buusanidha. Mee borurraa immoo hin buusu moo hin buusanii walumaan isas laallaa jijjiirama jiru isinis waa baay'ee sirraa barannee viidiyoo kee ilaalee galuu na hawwisiise warreen jettanii na galateeffattanis jirtu warreen immoo qeeqas na barreessitan hedduu keessantu jiru warroonni gaafii gara na gaafattanis hedduu keessantu jiru jechuudha. Walumaa galatti jijjiiramni gizee tokkoon wanti namaa ta'u hin jiru. Yeroo tokkoon wannummaan lafaa ka'ee iddoo yaada keenyaa saniin nu ga'u tokkollee hin jiru jechuudha. Akkas yoo jennee jireenya keenya fixuu jireenya keenya biyya namaatti fixuu waan ta'eef jireenya keenya jiraachaa fooyyeffachuun hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Xiqqoorraa tokkorraa kaanee kan jedhu hojiidhaan isinitti argisiisaa jira malee fakkeenyaaf taa'ee haasa'eetii miti jechuudha. Na argitu ji'a osoo hin guutin waan meeqa akkan hojjedhe jechuudha. Tokkoffaa irratti hin beektu jireenyi biyyarraa fagaatanii
jaalalumti nama waliin qabnu, hariiromti nama waliin qabnu baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Isinii galee hariiroon namoota haadha keenya abbaa keenyan haadha manaa taane abbaa manaa keenyan hariiroon nuti qabnu hamma duraa saniin ga'u. Isinii galee ani immoo galee jireenya koo sirreeffadhee maatii kiyya kan duraan ogaa baay'ee addaan turre walitti deebifadhee tariitiin namni kaawugaa kana keessatti wantoota hedduu jira, mudannoowwan garaagaraa mudannoowwan yeroo biyya Arabaa taa'uu na mudatan tokko lamaanii yoo nuuf hojjedhu sirraa barannaa naan jettani ani qophiidha jechuudha. Isiniif hojjechuuf tokko lamaan jechuudha tartiibanii isiniif hojjedhe mudannoon koo maal akka ta'e galee maaliin akka godhe kana hundumaa waliin laalla jechuudha. Meeqa keenyattu balaa maallaqaatiin maatii keenya dhabee, meeqa keenyattu balaa maallaqaatii abbaa manaasaa dhabee, haadha manaasaa dhabee, waa hedduudha ilmoo ofii gatee waa hedduu kan ta'e jira jechuudha. Ani namoota akkasii sanirraas barumsa argadheen jira. Namoota gaa'ela ofii diiganii maallaqaaf jecha haadha ilmoo osoo ta'anii jiranuu ilmoo isaaniitiif jaalala kennuu dadhabanii, abbaa manaa isaaniitiif jaalala kennuu dadhabanii, maallaqumaaf jijjiiramuma qofa osoo yaadan umurii isaanii kan lakkaa'an na barsiisanii jiru jechuudha. Anis waggaan taa'e kana keessatti barumsa hedduun argadhe. Namni yoo waa balleessu waa barachaa deema. Balleessan nama barsiisa. Balleessan immoo barachuun gaariidha. Kanaafuu anis hin argitu jechuudha. Namoonni hedduun na laalaa jirtu akkana ilaaltanis nan beeka. Jijjiiramni ji'a osoo hin guutiin kun hundi jiru oggaa lama oggaa hoo guute hoo kamtu kaan akkamiititu jira yoo jettanii of gaafattani kun deebii gahaa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Ani Waaqayyo fayyaa naaf haa kennu. Nan dhibin maatii kiyyas na jalaan dhibin nan rakkisinii malee waa hedduu hojjechuu nan danda'a. Xiqqoorraa ka'ee guddaatti ce'uu nan danda'a. Har'a lukkoolee kana tariitii birrii gadaanaadhaan bituu nan danda'a. Maallaqa xiqqoodhaan bituu nan danda'a. Boru hoo ishumatu guddatee horii bituu danda'a. Ishumatu guddatee ana bira darbee maatii koo bira darbee warroo namoota karaarra ta'an rakkattoota karaarra ta'an kan ittiin gargaaru ta'uutii danda'a. Hin beekamu jechuudha. Yoo hojjetan wanti namaa dhufu hin beekamu jechuudha. Taa'anii immoo oomtuu namaa hin dhufu. Hojjetanii takka jedhanii lama jedhanii wanti akkasitti namaa dhufa malee taa'aniituma maallaqa haganaa yoon qabaadhe waan akkanaan hojjedha. Maallaqa kanaan kanan hojjedha yoo jenneetuma teenyetoo yaanne yaada qofa ta'a hojjechaa yoo itti yaadan garuu Waaqayyos waan hojjetan keessa namaa dhufee barakatii keessa namaa godha jechuudha. Kanumarraan kan wal qabateedha jechuudha. Anis har'a tokko jedhee eegalee Waaqayyoo kan na jalqabsiise immoo xumura koo naaf haa bareechu. Xumurri inni guddaan xumurri namaa bareedudha. Meeqa tokko jennee kaane ji'arraatti lukkooleen kun meeqa ta'u walumaan teenyee ilaalla jechuudha. Egaa lukkooleen kun borurraa buuphaasii buusu jedhameetiin jechuudha. Warra manaatirraa kanan bitee akkasumas meeqan bittes naan jechuun keessan hin oolu. Isa san immoo baay'eetti guddiidha jechuudha. Haadholeen keessattuu haadholeen buuphaa buusan hedduu qaaliidha jechuudha. Lukkooleen 800 jedhuun jechuudha. 800 jedhuuni 800 jedhuuni garuu osoo kumaanillee bitee anaaf nan godda'u maaliif birriin 1,000 har'a qusaan qosa mana keessaa naaf hin bittu jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa.